Ani mo hunda sani ba? No, ifa malleen barbaachisu. No, sanyii diyaa. Ifa matakkalleen barbaachisu. Wantummaan barbaachisu tokko illee hin jiru. Namuu ilaalu. Karaa garaa qabanii beektaa. Karaa waliin nu fidu jiru. An garuu bakki takkitti hin tachna goote. Wallaahi abbaa giddii isinillee namni gurguddaadha. Iluu keerii kiyaar isin martinu jecha. Ani waan balleessee nama waan godheen godhe jedhama. Ani kaleessallee wanti afaan koo na baase ilmootiyya duuduu waggaa tokko tuqanii jennaan ilmootiyyaa olitti eenyuun waan hin jaalanneef warra miidiyaa irraa warra afaan natti bane seeraan asaamirree jaalagat ragat warra miidiyaa irraa warra afaan natti bane seeraan asaamirree jaalagat ragat warra miidiyaa irraa warra afaan natti dhiifama seeraan ofirraa ragat godhe marfee xiqqoo waraanee jira. Kana maalat akka gagamaan tokko miidiyaa kanarratti itti sa'aatii 24 booyuu qof boo'icha qof tiitti ganama galgala suuraa gootota Oromoo suuraa jaalmarroo suuraa hayyoota Oromoo irra godhattee laayivii kanarratti itti booyaa ooltu akkasii miti takkittii eeganarratti takkattii keessarratti deemtee jireenya kee jiraatu Habashaan nu kolfaa jirti. Miidiyaa kana Habashaa waliin fayyadamna. Miidiyaa kana sablamii waliin fayyadamna. Yoom sana xaltam istiaaraa daawunu bakka naqqa aamee xiqqoo naqaa jira. Maaliif yeroo hundee akkas gittee dhulleen gaarii miti. Bakka maaliif masoo qabna ormatu nu laala sablamii waliin miidiyaa kana fayyadamna waan ta'eef akka gowwaa yeroo hunda miidiyaa kanarratti jettanii waanuma boo'ichaatii fi waanuma cibbiinsaa qofa oofaa hin oolina. Gara hojii, gara jireenyaa, gara wantaa keessanii bobba'a. Ani garuu rabbi naa ragaadha. Maqaan rabbii guddaadha. Rabbi naa ragaadha. Nama takka yookiin ammoo finxaalayii baxraaqaa miidiyaa kana sodaadheeti miti. Wallaahi wabillaahi anummanni wallaggaa maayyimeedhan jenna. Rabbiin naa ragaa kennu maqaa rabbiitiin jecha. Yeroo 100 deebi'ee kakatuu kiyya waan kanaaf maaliif tachi adargaal si dhagaama. Namni viidiyoo ediit godhee jazbaan marti taa'es ediit godhee ganda guddaa arrabsa yoo kasiin jedhu taate si dhagaama si aarsaa beektaa yoo በጣም እንደታጋምን ለአርሲ ለከነማ ገቢቱ ማሊፍ ዮና ደምዳን ናን ዶርጎሙ ነወሊን ካራ በርባደን ዱፈኒ ከኔ ጋር ተከሻ መለካካት ይችላሉ። አምሬ ዲኒ ታይም በጣም ዝግጁ ነኝ በማንኛውም ሰዓት ማለት ነው። የምፈራ ሰው አይደለሁም። ከነራዋ ነፍገሩ እንጂፈተሙ ኢሳኒ ሱራ ገንዳ ቪዲዮ ገንዳ መቃ ገንዳ ከበጀማ ፉደኒ ገድቄሰኒ ነስሪን አከነ ጀሬ ገንዳ ከናንጀቹ ነሞ የመሸነፍ ባህሪ ነው። እንጂፈተሙ ኢሳኒ ነጫሉ ደቡ ኢሳኒ ነደልደው ደቡ ኢሳኒ ዋና ገርሲሱ ከናፍ አረብና ረጋዳ ሱራ ኡመተ ሰኒ ዮኪ ነሞ ኡመተ ሰንቢፈሰኒ አንጀቻ ከሲ ይፈየደምነ ከነነራ ቁልቁሌሳ ኦሮሞን ጥያቄ ጨርሻለሁ። ኤኑ ዱበታ ኢሉ ዱበዱ ዱበኔሉ አብዲ ጌታቸው ወልቃ nama biraati dabarsa waa baani qaba boss okay abdi mana dubbatu abdillee jirutti itti bilbilamee jira akkati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata jaalala akkami maami waa afaanii qabda salaamata jawwabi abo Nasru ani gadim buwan warahmatullahi wabarakatuh. Magroti saragana ayye keerina dubbatu moo buufi ay dubbadde kiyar mal jette Bernati shansi argese ne barakamit butamma ani nasri ani wani je chora di fama dai kata gadi bu barbada dalaga de ma ani wani je chora do nasri je chonni adda fayyadamu ni mala namni ari ke satille atin jenne jetti ka dugada dume dubbi nasratti atin jenne min jenne dumate kabira wani je chora badu je chonni heddutu jedama ganda kanalle ganda sanille je chu takka kalesa tikko se kadalle vita arsi bineensi arsiisu jajallata dheeraa isaati jettee taa mara banatte jajallataadha jette akkasanii waa hedduu jedhama. La mucayyoo takka ture jajallata jette bineensi arsiisuun ani sanii mi'oonni gizeen ijoollee wannaa kenna dhadhaan sukkumaan nu guddisanii saniif dubartiin dhiiraarsii malee ne rumnee jedhee beekta. Amma yoo yaadu garuu kiyyaar Bashir kana dhadhaanii miti baasiriin nu sukkumne wannaa isa. Kanaafuu jechoonni garaagaraa ni jedhamu dhiifama. Kanaafuu keessa bira darbu wayya. Wanna akkasii bira darbuudha. Mana sirrii sanillee godhadhume sirraa bareeda dhugaa rabbi afaanitti qabatanii. Marra sirraa bareeda. Alkanii bona sirrii.
halkaniin kataa'ee laayivii irraa boo'urra halkaniin ministeerii godhatu wayya alkaashaa ሁሌም የወረደ ዝቃጭ ነው እንዲህ ኮራ ደራ ብሎ የሚቀመጥ ይኸው ስትዘንጥ ያምርብሃል ስታወራ ያምርብሃል ስትሳደብ ያምርብሃል ይኸው ማልዩ ጎቱ ስራ በሬደ እና መገሪ ገሩ እንኳን መሳደብ አይደለም ማልቀስ አይደለም ስስቅ ራሱ አያምርበትም ገሪ ጀቻ ለምን ትንሽ ከሙድ ጋር ከሰው ነው የሚያምረው ኢኮን ነቃ ዳራ የጁስ በርባጅ ዘመን አከሰገቴ ገና ማገልገል ላይ በነቴ ኤኑን ጀዱ ወርባደረ ኪያሪን ጀዱ ወርባደ አናን ጀቹ አነት ጅራዲ ሰቲ ኬሪ ተነበና ትበር ቪዲዮን ሲከፋ ሙጫ ቢየክያ ትራ ገዲቦ ይነስሪ ብረት በያጅ ያስመሰለኝ ፕሊስ ዳይ አቡበከር ዳገሽ ኬሪ ተነ ቪዲዮ እሲ ከጨልቀባን አርገ ማል ጀደ በይተኒ ቪዲዮ ዲሲ ቪዲዮ ሙጨቲኒ ነምቻ አካይ ትከንቴ እን ታዬ ጀናን ጀቹ አቹማን እሲኒ ማሶፍቲ በይታ ኖርማሊ ወንኑምቲቱን ማል በዳቲ ታከም ኦሮሞን መራቱ ታክሲ ከነባዬ ቀባቱ ቀበበይታ ስርት ኮልፍ ሆነ አቹማን ስለ ዲሪ ማሊ ወዳ ጀተ ዮከን አከነ ታካይ ስትከንቲ ጀተ በይታ ላልዲ ጋውሰር አርጊም ባተ ስለበናት ሲያ ከመራካ ፈቴ ሲላባተ ሳ والله وامك ኪያር ይፍቱ ድብሲ ይፍቱ ከይሲ ራሞ ከሲ ጀለሰን ሴካ ግና ራዝን በሻፖ አዝናና ኮንካ ይፍቱ ኢሉ አለ እንዴ ኢሉ አለ የሰው ቲክቶክ አንዶ ቀደረ ንጅሮ ይፍቱ ኢሉ የሰው አሰላሙ አለይኩም አብዲ ጌታቸው ከነለም በርጋፍቶ ኮሎለ ገሲና ጩፌ አብዲ ዝምበል ባኪ አብዲ ያር ዳጋይ ቆይ ቤታ አብዲ አሞን ወለጅ ነው ወራ ያር ማል በከነቱ ቤታ አብዲ ዋው ወይ ላል ደበርፈቆ እንደው አበደን ዋው ዋው እስሙ አበለስ ተዮ አርጌ ዋን ሰነገ ሲቲ ሙቲ ደበርፈቱ እንደው አረም ባላየ ዳሽላሉ ሩት ቁጥ ወይ አርጌቱ አከን ማና ገሪ ብለደር ባቤታው ሶማር ብቻ እኒ ገሩ አሲም ሙርተመለ አሲሚል ዋን ተኪቲ ወርግታና ካቢ ናስሪ ካቢ ካጊ ፈዱ ሚውቲ ጎዳ ወንድም ትከሰን ላል ጎኔ አኒ አብዲን ዳጊ ፈዱ ኢንሶቡ አመለኮ ቤክታ ዮ ዋበለሴ አማ ፈኬኛፍ ዱባይቲ ዋወይ ወንበለሴ ወሊና ሶፍኔ ላይቪ ማነማ ሜተተው ማነከታተው አን ዱባይ ሮንጀል ከበዱ ፈሰን ቤክታ ዋኑ ማሜሳን ሲገሌ የሆነ ጥፋት ካጠፋው እኔ ጓደኞቼ ማጣት አልፈልግም ኦሮሞም ማጣት አልፈልግም ሲገሌ ማልጎት ቤታ ኪያር ኩኖ ይሰቡ ከንስቲማ ዲማዴ እንገዳ አጀንዳ ጎረቴ ሰገቴና ባርጌና አረብሽቶ ይቹል ሲገሌ መፈከኛ ጀልከበረ ዱበቻ ቱርተ ያማቲ ዲማ አብዲኒ ነማ ወለጋ አረብ ሴቲፋን ዲያና ፋንሲ በንቱ አወለጋ ማነ ኬሳ ከባ ቤታ ኢልሞራ ዳልጄ አቲዮ አማ ጉርባኒ ቢሳ ወለጋ ከቴ ነቲማሜ ቢልቢለሜ ነቲማሜ ጠገይ ነረጌ ፈዱ እንዳታስቆሙኝ የደገልገለ ሚረኬ ሲኤጋን ነቲ ቢልቢለሜ አብዲ ነምኒ ኩኒ ቢሳ ከና ሲሸወዳ ጅራ ሶቤ ባሌ መታ ኦፌገዱ ሜ ቁልቁሌ ሲናን ጀናን አቲሆ ቢይኬ ወለጋዳ ማሊፍ ሶብዳ ቢየኬ ሰዱጋዮ ይመት ነሚሲ ገርጋሩ እንዲዱኦ ጀዴን ቪዲዮ ወራበማ ቱሬ አኒመተን ሲኔ ኢምበርባነሌ ሰነቦዳ ነምኒ ብራ መተንሲ ሰነቦዳ ኪያሪ ናበረሰ ገነመር ጎቱ መንሲ አረብሳ ጅራ ያደት ከኒን አንጀል ሰነቦዳ አይ ረኮን ቀባ ዱበተኒ አኒ ረጋጉቱ ነው ፍርቃ ቀባ ዱፌተኒ ያደክ የከነጣ አንጀሌኒ እንጀነ ወዲ አማጀራ ሰነቦዳ ወሊ ገሌ እንደውም ቪዲዮ ጉቱ ሲርገደን ቪዲዮ ኤነርጌፈን ቪዲዮ ጉቱ ኤርጌፊ ኢላልቴ ቲካር ማልጎት ቤታ ጉያ ነሚቻ አባጊዲ ጀራን ሰነውሊ እንጀቾል ነሚቻ አኒ ሰበበ ኢሳ ጉያ ኩደቶኮ ኢልሞ ጎራ ሂደሜ ኢቱ ፍሪሳ ቱማዲንሳ ጅሩ ደቼኛዴ ገዲበያና ሰገቴ የዲ ቪዲዮ ነቲ ወራ ቤታ ኢልሞ ኮራ ረቢናን ቡልቺን አባጊዲ የሚባል ሰው አላቅም ነብዬም ይያለው ኩንኪያር አባጊዲ የሮና ከዘደ ቪዲዮ ነረቶራ ማስቆም ይችል ነበር ሲገሌ ምክንያቱም ቪዲዮ ዱጋ አፍሪካ ቀባ ታገፈቴ ረሲገሌ ኢቱ ማን ኢሞሽ አነብዲ ጌታቸው ሲገሌ አነመ ወላላዳ አነመ በሩምሰን ቀምኒ አነመ ዋን ቤክኔ ዩማ ዋዶ ጎጎሬ ሲገሌ እኔን ነጉርሴ ኬሳን
kana godhe abdiini jedhee ana na gorsee gadi na baasee hawaasa faana walitti na araarsuu qaba malee ati waan badhaadhina taateef ati waan maal taateef badhaadhinniif wallaggaan immoo akkas waan ta'eef siyaasa mataa isaanii ooffatanii jechaadha abbaa giddii fi kiyaar kunii sii galee amma ani tokkoffaa jibbaa wallaggaan qabu ani soddaan koo wallaggaadha wallaggarraan ilmoo fuudhe warra soddaadhanne aslani abdii xiqqoo roorroo beekta warra soddaadha wallaggaa soddaadhamu macaa kanatti dullaan baay'ataa jira kiyaar ifa daawun jennaan jedhu amma naan ani dhaggeeffadhatti nan fixa amma laalaasitti kiyaar personaalii abran baltanaal wajjin nyaanne wajjin dhugneerra qirri yaaleኝ yoon abaarellee kanan qabsiisuu danda'u ijaarsa sana sii galee kiyaar እንደፈለገ ማውራት ይችላል የራሱ ጉዳይ ያውራ ልናደድበትም አልችልም እስከዚህም አባ ግዲ ግን ፍሪሳን የሚተኮቱ ዋን ተኮን ይደምን sii galee የካድሬ ዘመድ ስላላቸው ማለት ነው እሱም ከካድሬ ጋር ተነጋግሮ ሀገር ስለገባ ማንንም ሰው አልተናገረውም sii galee ሚስቴ ብቻ ናት ከኔ ጋር የተጨነቀች ነበረችው sii galee gadi baatee viidiyoo natti waraabde kiyaar yaanni maaskoom ነበረበት isaa amma gadi ba'ee wallolle ምናምን jedha ያው simmeetii keessa abdii kolaan nullee namni gurguddaadha namni as jirru nama nu laalaa jira uummanni nu taajjaba okee akka namaatitti himatte kiyaar Bashiir sababni ati abdiin goddanyaa kennaa Dubaay yeroo lama sadii dhufee deeme atillee dhugaa dubbatu gaafa kitaaba isaa eebbisiifatu akka ilma Oromoo tokko dhuftee bira dhaabattee qophii isaa bareechitee jirta galata qabda waan kireeditii gaarii isaa oolteef jecha yoon inni si galatoonfatu laadhiisu anu si galatoonfadha akka hawaasa biyya kanaatti keessummaa simattee guyyaa isaa bareechuu keetiif galatoome garuu nama si waliin nyaatee dhuge nama feesbuukaan fireendii keetii keessaan dhaquu qabda malee warra miidiyaa waliin irra zammatuun sun tikikkiliidha yaadda. Dhugama beektaa Nasri maal akka taate beektaa wama argine kamuyyuu miidiyaa irratti ol ba'uun qabu sirri ol ba'uun qabu kun dhuga. Lammata amma jechuu anillee amma simmeetii keessa seena abdiin akkana jala dubbanne jallisee na dhageeffatu itti barreesse abboo maalii namni tokko lama jala dubbatuun hin ta'u mana kana keessa seeraa miti akkana siin jedhaa jiranii maal jetta abdii jennaan argeen jira viidiyoo guutuu of harkaa qabaa agasitti rakkoon qabu ragaa qabaa naan jedhin abdiin naan jedhee jennaan jidduma tana abbaa giddiititti nama baay'atutti erge viidiyoo jechuu itti erginaan abbaan giddii abbama giddii viidiyoo waraabaa jiru dhufee an duuban jechuu anaa faarmaasii jiru seneetuma biralitti endee wanti kun akka misila jedheetuma laaletumaan bakka abbaan giddillee aare wanti kun dhuguma ammoo hin fakkaata wantichi mummuramee bakka baay'ee dhufee mitiire hin fakkaata achuma nama abbaan giddiin dubbataan duuban dhaabadhe hiriyaa keenya irraa dhukkee kaasuu eegalla waan taatefu abdii geetaachoo sirreessuu qaba waan kana jedhe garuu immoo waan an jedhe san jedhe abdiin duubarraan dhufe maal jedhe abdiin jaarsa kana nama umriin guddaatii akaakaa kiyya ta'a an itti balleessee jira kiisuu qabaa fide kiisa isin duratti jedhe abdiin jechuu waan an jedhuu qabu sannaa jedhe siigale achumaan aara abdiin haa barakatu akkana jedhe akka hagasuma hin finnee jechuu achumaan bakka keessallee nafuu itulillaahi waliin jennee fixanne ammoo namni as dhufee areenaan maal aantu ati kaaftee naan hin kaase malee hin kaafne si jammarim ati ችግር የለውም ከንኬ አባ ጊዲ ችግር የለውም miti abdii ችግር na dhagai abba giddi bar anan sagate nan jede ene sagate አይደለም ብራዘር ሰው ሲሸሸው ማለት ነው dhagai ga atas kumany ሰው ሲሸሸው የሮነም ኒበቀቱን ሲገሌ ብዬ እንደለት እኔ ነኝ ባይዜ ማንንም ሳልፈራ እጄ ከሱ ጋር ቆንጉ ሲገሌ والله يوم القيامه ይቀራል አለለትም ግን እኔ ያው ወደምችልም ከምብራቲ እሺ ማሊፍ ዲል ኦቦለ የኒስኒ ፍናዋላ ወበቲዝ ነው አረግሽ ዲፈመታ እሱ ሰገጠ ስላለ ቆንተ ሰገጠ ማጀት ከያም ይፈማ ጀቹ ቀብዶ ጎቹ ቀብድ ሳ እዝራኤል ይፈማ ባግዲቲ ማዲ መከኘት ዴቢና አከም ጅርቱ ፈያ ከሰኒ አሱማን ሜ ካንኪያ ረኮን ቀቡ ራሴ
Fixatanii mati Kakek rakkoon qabu jechuun bar kiyyatu caalaa itti ulfaate jechuudha. Abdii ta'u wallaahi. Amma dhaga'i mee nasri qoy jallis kiyaara amma dhaggeeffadhu ati amma fakkeenyaa fi dhimma siyaasaa biyya keessatti deema ammallee wanni hunduu tarii an akkamittiin akkan jiraadhu natu beeka amma fakkeenyaaf mana koo akkamitti akkan bulchu akkamitti akkan ilmoo koo guddifadhu anatu beeka sii galee akki ati lafarratti na beektuu fi akki sooshaal miidiyaa irraa adda inni ka ጓደኞቼ ጋር nama biyya faana wal jaalladhee wal kabajeetan waliin jiraachuu qaba sii galee ሰውን ለማስደሰት ብዬ የማይሆን ነገር አውርቼ ህይወቴን ማበላሸት አልፈልግም ሲገሌ ገሩ አንድ ኢልማ ኦሮሞ ነመ ሰፉ ቤኩ ነማ ዋን ኢትኛ ደጫብሱ ምት ሲገሌ አባ ግዲ የሮን ዱባይ ድፉ ቤክታቲ ረጋዳ ነስሪን ሌንጅሩ ኑፋና ጩብና ኬሱሜ ሴራ ሰገንታ ኩብረትና አርገሜራ ፋርማሲሳት ንዋሜን ወፌራ ሱኒን አርከነራ ከላስ kana jechuuf yeroo ni biyya dhufummoo waan inni siyaasa keessa jiruuf ani abdiin immoo abbaa giddii baqadheennaan ani gantuudha harka nyaatettiidha sii galee kanaafi faana waan gochuu qabu godhee faana dhaabadhee jedhe garuu riskii ani fudhadhe baay'ee ulfaataadha bagan fudhe hiriyaa kooti namni walii du'aayyuu sii galee walii du'a walii wareegama rakkoon qabeeriyummaa irratti maaliif jaalladheetiin deeme waan ta'eef maqaan natti kenname achirratti kan na gube maal akka ta'e beektaa soddonni isaa jiru soddonni isaa namni gaafatame hin jiru namni hidhame hin jiru soddonni isaa nafaan hidhamanii ulas ataltaasaru mottu nagargin an sababan barbaadame fachi ture anachi ba'ellee indeetoon kee alaaleenyi bisu ችግር የለውም rakkoon qabu ana abdii afaan maaliitiin sagaxeenaan jedhe namichi kunam niqee kono tokkotu baay'ee wallahi tuffadhee በጣም ነው niqee tokkotu ሲገlee baay'ee abdii ati namantuu miti abbaan giddii gaafa biyya kana dhufu anatu dhaqee eerpoortii fuudhe siigalee deemnee nagaa jirtan kanaan jedhu osoma deemnu eeyyati jedhen garuu ati abdii getaachoo sii jecha hidhamee ture ati maaliif garuu guyyaa tokkollee namni na gaafate hin jiru jedheen waa'ee keellee itti kaasuun kiyya nafne siigalee abbaan giddii ankiyyaafuu yeroo san mana hidhaa jira doorsifni gamaa gamanaa hin baay'ate eenyuun hidhame jedhee olii gadi gaafannaa nu hundi keenyayyuu ala jirra mana hidhaa bal'aa keessa jirra malee sa'a sanitti maatiin kiyyallee anillee hidhaa jira haati warraa kiyyallee jarjarsanii takkaan tikkeetti kutachiisanii kissii gamaa gamanaa itti eegallaan kaatee jarmanitti baddee kiyyaafiyyuu warri marti ana gaafachuuf finfinnee jira eenyutu mee abdii gaafata narraa duubatti hafee malee an abdii maal kiyaaroo mee an waan fedhe yoo godheef naan jedhe siigalee amansiisan wanni abbaan giddii jedhes komiin abdillee dhuga jarri kun immoo obboleewwan abbaa giddii abditti balleessitee jirta jibicha kan jennu abdii kiyaara asirratti kiyaari yolle wallahi Abang gitu itu fewan TV. no wallahi nan jedhe lal maqaa rabbiitiin manen kakatu muslimni wallahi jedhe kan si kakadhu idamee bahee maal maali Bagaimana kali dua tambah tente kamu? nagaafate Isi lode ke busur dia bisa kau ini makina pakai sejarah lero dari abang gitu lah. Itu fufati abdi. Baiknya wajah jalan dubatin kiyaari kiyaari dhageeffadhu kiyaar abbaan giddii dhiifamaa waa'ee hidhameef akkam taate jedhee si gaafachuu dhiisuun isaa innis dhugaa qaba abdiin simachuun isaa dhugaa qaba no way sana miti dhimmi dhaga'i inni sittaasar yeroo hanni hidhamu mistii ብቻ ናት ባይጄ ከኔ ጋር ከልጄ ጋር እየተሰቃየች ነበረችው ያኔ እኔ ባጠፋ እንኳን አብዲ አቲ ከነበ ጎቴ ተማምኖ ረብሲ ተብሎ በውስጥ እንደፈለገ ቢሰድበኝ ረኮን ቀብሲ ገሌ ነንፉዳ አኒ እሺ ከቀሳታው ሲያሳ ጎቹ ማሊ በርባዲ ያረከና ባይጄ እዚህ ጋር ማውራት አልፈልግም ነበር አብዲነት ሙፈት ባንኪ አርጀዴ ፊንካሲመት በቃ አናማ አረፈሙ ማሉሚት ከከለስባጭሩ umrate naken nero toko mama jar sas berarti abang gidi lazira duga dubatu dafe rab muhunda rabbi duga no arbu sunun do best friend takiya isin jala dazin kabanja ankiyari woli nararam kesanim beko abang gidi garu sorry abdi jere video ni dalage gutu dawade jiranille kunammo duga kabri kenya dubanura kana wanti sinjadu abdi ye kolal mamaks oromo to kojir namni duga hinkufin dugeef hinkufu jette oromo sorry jechun abba giddi sinqub sutanan
wanti inni na godhe kun naa hin gahu itti naa laala yoo jette rakkoo takkallee hin qabu sii laalla tokko. Inni lammaffaa immoo an wallahi rabbi natti arga siif abbaa giddillee qixuma ija tokkotti ilaala. Garuu namni qabeenya miiliyoona meeqa biyya Arabaatitti dhiisee deemee biyya abbaa kiyyaati fuudhee bultii gaariitti ijaaradhee biyya dhaqee hidhanii qabeenya isaa harkaa balleessanii bultii isaa harkaa balleessanii waa meeqa godhan eenyutu mana hidhaa jira eenyutu bahe eenyutu maal ta'e baatee dhiistee jedhee sadarkaa yaadee namaa dawwalee nama jajjabeessu hin gaha jedhee hin yaadu. Maaliif tinnish nagaruun kan si kafaan waan xiqqoo iyyuu gaddinuyyuu hagam akka waa dagannuu fi hagam akka waa balleessinu anillee atillee of beektaa abdii koo. Garuu namni qabeenya meeqa jalaa badee karoorri meeqa jalaa badee duulli meeqa itti godhamee ganamee kiyaana laan obboleeyyan kiyya jedhee dhaqee gantummaan irra raawwatamee gochi sun irra godhame even osoo si bilbileeyyuu si gaafatullee dhabee isiisan osoo irra dabartee fi yaada jedhu qaba. Kan abbaan giddii ufumaaf isaati ofirraa deebisu abbaa giddii. Asitti immoo jechuun yaada kiyyaaf aljaziirallee anillee atillee jechuun asiri amma abbaa giddiitti irratti komii tokko qabaayyuan maal akka ta'e beektaa komiin abdiin doom laafadhaayyu sii galee xiqqishuma garuu immoo makamachuu qabu komatellee garuu immoo abbaan giddii gaafa inni mana hidhaa jiru san jechuun namni abbaa giddii firiin jedhin hin jiru sii galee garuu immoo abbaan giddii eenyuun teenkiyu jedhe beektaa warra mootummaa kana keessa hangawoota mootummaa teenkiyu jedhe warruma isa hidhe teenkiyu jedhe dogongora abbaa giddii isa guddaa sii galee anaaf abbaan giddii hin beektan biyya kanatti jechuun walitti dhufeenya kenna namni hunduu garuu immoo dogongora abbaa giddii isatti illee hima Sigala asitti sigala abbaan giddii sabboontonni Oromoo ka badhaadhina keessas jirtan ka abaa'oo keessas jirtan ka kafaa'oo keessas jirtan waan feetes ta'e Oromoo taatee namni sagalee guyyaa tokko naa taate namni na yaadatti thank you jechuun osoo isarra jiru olwee warra mootummaa kan utuban warra naaf almaa jirantu jira isaan galatoonfadha jedhe. Dogongora guddaa hin eegamu abbaa giddiitirraa wanti akkasii kun abbaa giddii nama miliyoona kan hunda dagateetiin thank you hin jedhin abdii keetaachoo mee nama tokkochaayyuu inni inumayyuu abdii inni kaasan viidiyoo san thank you jechuunu si yaadateeyyu siigalee abbaan giddii Oromoo hunda dagate si bichaa miti komiisanii nama hunda turraa qaba jechuu barbaadetti abdiidhan jechuu tabaqa abbaa giddii dhaabataan jiru abbaa giddii sababa abdii keetaachoo waan jedhuu qabdanii laba hundi keessan kinu as jirtan kaalichattiin keepii adii godhatu illee dubbachuu heddina fakkaate haa dubbattu Barra le wata kiti wani ila osotu kimbera darbe toko kale chaketi ya gida barsa. Abba gidi ko benta gaba jarsu wana madu badu. Abba gidi. Akka handa faditti. Al-Jazeera jadi na. Carra ke fayyadam te sak yar gutto. Carra ke fayyadam te carra naken. Eshkino Abba gidi. Barcuma irra waljala ka amale duga irra waljala hinkani jetti Oromon. We respect you. Full respect, not something nagis manamina idelle full. Enna abdi geetacho ati hangafa isaati. Umriidhaan nama isa taru. Yoo lolteen mucaa sirraa dhagahu. Mucaa ati kotokkotee guddistee akka jimmaatitti illee akka Oromootitti illee bakka nu buusuu qabdudha. Bakka inni jabeesse gobas, bakka inni balleesse moqontot. Lamin nama umri si gadeeti nama sirraallee dhageeffatu. Akka warra miidiyaa kana waa hunda miidiyaa gubbatti dubbatan abdii gorsuu dandeettu. Even nama irraa dhoorgitee kaatee manatti hin galtee arrabsitee gorsitee waan akkana dogongorteetti osoo itti himuu qabdu mucaa miidiyaa gubba gadi baatee osoo nama yaadaa wayii waliinuu taate wasfii akka kiyaarii kana waliin teettee abdiidhaan sagatee jechuun tikikkil alaa darrakkam kun dhugaan silaaltee kennar sigeette abbaa abdii. Al-Jazeera al-Marakkanim abba giddi asay ራስ መልስ ቆይ እኔ ስታዩኝ ዘበኛ ነው መስላችሁ ለምን አትናገርም ማንተ ዱበቱ ዝኖር ገምርገጉቱ ቀምጫል የግዱቲ ፕሮሞሽን አውጀዱ ቲክታኪን ኮ ጉበቴራ አብዲ ጌታቸው አበበ ጀረማ ጅመት ደለቴ ጉደቴ ጅመ መጅራታ በሬሳ ኪታባቲ ወለሌሳዳ አክቲቪስቲራ አባ ናፊቲ ፎሎ ጎዳ
This is original formation ይባላል። የተማረ ሰው ብቻ ነው። Dhaggeeffadha dubbatee jira abdii Geetaachoo fooloo godha namoonni taaptaap koppii link gochuun ni sina sagantaan kun akka addaan cinnee fi angilii teessoo keenyaa kanatti qonuuf sirreessina sirrii. በጣም አባይ ረን እንዳለ ይችላል ምንድነው የኛ ያክል ወልቂጣቱ ማለት ማረግ እየተከለሰ ሁሉ መሆን እንጂ ትንሽ ሲሆን ደስ አይለኝም ያካናላል ያካና የበታች መሆን እኮ አይፈልግም ቆይ እንደምና ታፕታፕ ቦክሲ ነስሪ ካና ጀንጁራሊ በቃ ፉለ ሳና ስሪ ቆፋ ይችላል ታፕታፕ ቆፋ ከሰኒ ጎዳ ኮፒ ጎዳ አካናት ለሙን በነሰራ ጀቹ ገለቶማ አየ ወንድን ጀቹ በርባዱ አባ ግዲ ከኒመቹ ቀቡ አብዲ ጌታቸው ጫለቲ አና ማሊ ዶጀተኒ ይሮን ዱባይ ጋገለ ኡስ ማታን ቀባቲ ዱባይ ራገለ ጀቹ ዱባይ አደረነ ትፉበሽ ይሮን ዱባይ ራገሉ ጀቹ ጂያለ መጉቱ ጅመረ ቁዲሴ ይሮን ፊንፊኔ ከሰታው ኦኔ አከቲማቲኒ ሶዳ አንገስ ቀብዱ ቀባዴ ኦሶንታኔ በከሎለት ሉቂፈተን ጀቲ ኦሮሞን ካና ወንቲን ጀዴ ገንደቆት ጅማን maatiin koo jimma qilleensi ijoollummaa kiyya irraa jimma mute godha no maal akka sentani mute godhatani yaammate kana wanti abbo baasi ana bai jam black mute adogu abbo mute godhadhu leencoo hulle itti fufi kanaaf jechuudha abbaan giddii lakkii gammachuu kooti jennaan gammachuu abbaa giddii irraa akkam jedhee nafaa jedhee ka'ee jechuudha beektee aarsaa jechuudha beektee kafalee kiiloomeetira hangana fagaatu jechuudha gara jimmaatti imala eegalee abbaan giddii fakkeenyaaf abdii Geetaachoo yeroo Dubaayii dhufu galata ooleeraa fi galata harkaa qaba. An abbaa giddii namicha kanarraa kiniinni paarastamoolii irraa fudhadhee hin beeku oolmaa wayii na biraan qabu. Kana daala jamaal jechuudha jedhee mataan raasin abbaa giddu mataan raasin asii ka'ee jechuudha guyyaa cira isaa wayitan naqee jedhu rakkoon sun nu mudatee jedhee namoonni illee nu faana dhaqanii jedhan rakkoo keessa galanii egaa waan achitti ta'ee jedhe isa caalatti namni beeku hin jiru hundan dubbatan hundan dhiisanii hin dubbadhu nama asirratti haa qabatu. Atillee bakka itti dhokattee Finfinnee galtee adda nuu baasachuu wallahi billahi no kanne de kolu katte barumta no kanne mali do katama mani da mirre kon ka to bari mali bindam ne jere kana natu dalla natu be jira bar basasa ran jira bayana fe jittura wallahi billahi mai dam ne oro won ko bayale sabar masha Allah wallahi billahi wa kullu rada ne ati ma mari ba din da ne to jira giddi ni dami wallahi raji da ban da doke da dum ne galle rabbi jechuudha abbaa gitti hiisise abdiillee achitti hidhame kiyya kun jechuudha waan tokko namni dubbatee jedhan jiru abdiin dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe wanti biyya keenyaa kun xiqqoon baatoo akka taate hundi keessaniitu namni jechuudha kallattii garagaraatti hiikkata akka namni fardi namni jalaa badee jedhe bakki ni deemu hunda gurum itti jedheedhan namni waa xixiqqoo wayii gama siyaasaatiin waan wal shakkuuf waan walirra waa ilaaluuf adeemsa uumame hundayyuu ragaa quubsaa waan hin qabneef ragaa evidensii viidiyoo suuraa sagaleen argachuuf hangas mara jechuudha siistamni biyya kanaa mijataa waan hin taaneef namni ilaalcha adda addaa walitti kennuu danda'a hiriyyaan akka wal namanne gochuu danda'a siyaasni biyya keenyaa abdii wayita hidhamee jedhu namoonni abbaa giddiif dhimaman dhugumatti abbaan giddii waan akkanaatiif hidhaman jedhu inni abdiin hidhamee jedhe immoo abdiin sababa akkanaaf hidhame jedhu namuu ayidiyaa sammuu yaada ofiitiin beekatu malee dhugaa abbaa sana abbuma sana qaba namni hundubachuu hin danda'u achi booda jechuudha abbaan giddii hundumti keessa ruufatanii gara jaalamaa oliif manadhaa keessa wayita ture jedhetti namootumti kaleessa namni kun jechuudha jireenya ofii dhiisee waa'ee biizinasa ofii dhiisee maallaqa ofiitiin hin beekta biyya sana keessatti waa tokko jechuudha maallaqan gama akka gaafatu jechuudha abdiin nasriin hin beekta waa hunda godhaa qabsoo Oromoo kana keessatti akkuma ilma Oromoo tokko sagaleen taa jedhaa hayyoota Oromooti saba Oromooti Wallaggaadha Oromoo kutaa kaanii hundaaf sagalee taa ture namni kun abbaan giddii yeroo hidhamee jiru kanatti Oromoon kun hangam namni kun akka ba'uuf yookaan ammoo akka dhugaan isaa ba'uuf sagalee ta'aa turre jennee yoo yaada keessa galchine
namni keenya hanga gaafa dhattee abidda wayii keessa buutee gubatuutti hoy siin jedha itti si oofa gaafa dhattee gubatuu eegalte ibidda kee qaqqaammata malee eessa kee gubataa jira jedhee wanna tokko sirra laalu Oromoon kun keessattuu dhaloon nama miidiyaa irra jiru wallaahi summa wallaahi tokkichi jechuudha waa'ee kee yaadatu guyyaa lama wayii maqaa kee kaasa sana booda gaafa sadaffaa uumama keetu dagate si yoo ta'e jedhe Nasrii Aanolee haadha abbaa kee hiriyoota buleessa kee dhugumatti nama onnee irraa si jaallatu yoo ta'e kan kijibaadha hoy birri abbaan giddii Oromoo baase keessa gaafa inni hidhame ka garaana nyaate birri gaafa inni yeloo muuvmentii sani uffata booraa fi uffata aadaa hodhisiisee kaameraamaaniif kafalee ijoollee meeqa gurmeessee iraata nu affeeree maamee ka jedhan yaachi birri nu mitti asaasine jenna hayyoota Oromootii fi sagalee